Har'ammoo viidiyoo baay'ee barbaachisaa ta'e namoonni baay'een kanarratti kan dogoggoranii fi hubannoo gahaa kanarratti kan hin qabne waa'ee faayidaa harma hoosisuun isinitti hima. Haadholiin yookaan harmooliin baay'een waa'ee faayidaa harma hoosisuu kan hin hubannedha. Yeroo baay'ee hin hubatanii. Kanaaf yeroo baay'ee ijoolleen akkuma dhalataniin foormulaa miilkii jalqabsiisuu yookaan xaasaa aannansa xaasaa jalqabsiisuu faayidaa harma hoosisuu beekuu dhabuudhaanidha yookaan bahuu didee jedhanii. Kanaaf furmaanni maalidhaa? Faayidaan harma hoosisuu maalidhaa? Inni gara biraan immoo daa'imni tokko erga dhalattee yeroo hammamii keessatti sa'aatii meeqa keessatti harma haadhaa jalqabuu qabdi yookaan harma haadhaa hodhuu qabdi kan jedhu. Inni gara biraan immoo harma haadhaa qofa yeroo meeqaa fudhachuu qabdi yookaan ji'a meeqaa fudhachuu qabdi utoo nyaata biraa hin jalqabiin. Inni gara biraan immoo harma haadhaas nyaatas jalqabdee yeroo hammamii fi harma haadhaa fudhachuu qabdi. Yeroo hammamiitu gahaadha jedhama. Ji'a meeqatu waggaa meeqatu harma haadhaa yoo hoote gahaadha jedhama. Karaa fayyaa kan jedhuun isinitti himuuf yaala. Faayidaan harmas maal akka ta'e mucaaf yookaan daa'imaaf faayidaa akkam akkamii qaba? Haadhaaf yookaan immoo kan hoosistuufis immoo haadhaaf faayidaa akkam akkamii qaba kan jedhu viidiyoo kanarratti isin barsiisuu, isin yaadachiisuu, hubachiisuu yaala. Hamma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Inni tokkoffaanii mucaan tokko dhalattee harma haadhaa sa'aatii tokko keessatti hodhuu qabdi yookaan harma haadhaa hodhuu jalqabuu qabdi sa'aatii tokko keessatti akkuma dhalatteen. Inni gara biraanii daa'imti tokko erga dhalattee ji'a 6 harma haadhaa qofa fudhachuu qabdi. Nyaata dabalataa kan isheen jalqabuu qabdu ji'a 6 booda akka WHO'n yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsuu fi akkasumas UNICEF'n akka ibsutti daa'imti tokko akkuma dhalatteen sa'aatii tokko keessatti harma haadhaa hodhuu jalqabuu qabdi. Haga ji'a 6tti immoo harmi haadhaa qofti gahaadha. Nyaati biraa dabalataan isheen barbaachisu, bishaan kennuunis hin barbaachisu, nyaata biraa kennuunis hin barbaachisu. Harma hoosisuu qofti gahaadha ji'a 6 daa'ima tokkoof jechuudha. Daa'imti tokko immoo erga dhalattee harma haadhaa hagamiif hodhuu qabdi? UNICEF'nis akkasumas dhaabbanni fayyaa addunyaas yookaan WHO'nis rikomendi kan isaan godhan haga waggaa lamaaf isaa ol yoo hodhanii gaarii ta'a. Faayidaan harma hoosisuu immoo maayinni? Harmi hoosisuun faayidaa attamii qaba? Harmi hoosisuun faayidaa haadhaafis daa'imaafis faayidaa qaba. Faayidaa daa'imaaf maal qaba jennee yoo kaane inni tokkoffaanii infekshinii hir'isuuf. Inni kun immoo infekshinii sombaa, infekshinii gurraa akkasumas infekshinii garaachaaf marrimmaanii yookaan carraan teessisuun isaan qabu yookaan immoo dihaayiraa yookaan shartatteen isaan qabullee baay'ee gad bu'aadha jechuudha. Inni gara biraan immuniitii isaanii dabala baay'ee. Carraa infekshinii ittisuu akkasumas immoo daddafanii dhukkubsachuun isaaniillee baay'ee gad bu'aadha. Ijoollee harma hin hoone faana wal bira qabnee gaafa laallu jechuudha. Inni gara biraanii maaliif isaan fayyadaa? Carraa alaarjiitiin qabamu, carraa asmiitiin qabamu gad buusaa jechuudha. Ijoolleen harma hodhan carraa alaarjiin qabamuu isaanii baay'ee gad bu'aadha. Inni gara biraanii borcii qabaachuun isaanii gara fuulduraatti, dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qabaachuun isaanii yookaan giffiitii jedhanii isa waaman jechuudha afaan Amaariffaatiin. Inni gara biraan immoo carraa taayipii 1 diyaabeetik meliitas yookaan immoo dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa qabaachuun isaanii baay'ee gad bu'aadha jechuudha. Ijoolleen harma hodhanii jechuudha. Inni gara biraanii sammuun isaanii baay'ee dafee deevilooppii akka ta'u, sammuun isaanii baay'ee akka inni dafee deevilooppii ta'u isaan gargaaraa jechuudha. Inni gara biraan sadan infaanti dees sindiram yookaan carraan akka tasaa du'uu isaanii ijoollee harma hin hoone faana wal bira qabamanii gaafa laalaman baay'ee gad bu'aadha jechuudha. Carraan akka tasaa du'uu isaanii. Inni gara biraanii attaachimentii illee harmee isaanii faana jaalala akka isaan qabaatanillee hin gargaara jechuudha. Kanaaf faayidaa akkasii daa'ima tokkoof ni qaba. Inni gara biraanii fayyaa buleessa ta'u.
Daa'imni harma hodhan yeroo baay'ee fayya buleessadha. Daa'ima harma hin hoone faana wal bira qabamanii gaafa isaan ilaalaman sammuun isaanii akka baay'ee guddatu dafee deeveloop akka inni ta'u isaan taasisa. Akkasumas fayya buleessa isaan taasisa. Kanaaf harmi hodhuun yookaan harma hoosisuun faayidaa baay'ee qabaa jechuudha daa'ima tokkoof. Haadhaaf yoo faayidaa akkamii qaba? Haati hoosisu tokko harma hoosisuu ishiitiin faayidaa argattu qabdi. Daa'ima qofa miti kan faayidaa argatu jechuudha. Inni tokkoffaanii maal godhaa? Daftee harma hoosisuu yoo jalqabde sa'aatii tokko keessatti harma hoosisuu jalqabdi jenneerraa daftee harma hoosisuu yoo jalqabde oksitoosiin hormooniin oksitoosiin jedhamu madduutiin gadameessi baay'ee dhiita'ee akka hin dhiigne gochuun iddoo isaatti dafee akka inni deebi'u taasisaa jechuudha. Kontiraakti akka inni godhu taasisaa gadameessi dafee iddoo isaatti deebi'u taasisaa hormooniin kuni. Sababii kanaan immoo akka hin dhiigne taasisaa jechuudha. Kanaaf dhiiguu ishiillee ni hir'isaa jechuudha. Haadha tokkoof daftee harma hoosisuu jalqabuun. Inni gara biraan osteoporosis kan jedhamu ni hir'isa. Qallachuu lafee. Inni kun immoo haati tokko gaafa harma hoosistu kaalshiyeem absorbeeshiniin gatii irra jiru yookaan immoo mar'immaan irra jiru waan improve ta'uuf dabaluu fi qallachuu lafeefillee ishee saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf qallachuu lafee hir'isa harma hoosisuun. Inni gara biraan carraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin qabamuu, carraa obeesiitii yookaan immoo borcii ishiillee akkuma daa'imaaf hir'isu isheefis ni hir'isa jechuudha. Faattii barni gochuufillee ni gargaara jechuudha harma hoosisuun haadha tokkoof. Inni gara biraan kaanseriillee hir'isa. Kaanserii harmaa. Harma hoosisuun kaanserii harmaa hir'isa. Harma hoosisuun ovaariyaansii yookaan kaanserii ovaarii hir'isa. Ovaarii jechuun iddootti hanqaaquun oomishamtu jechuudha. Kaanserii ovaaris ni hir'isaa jechuudha. Inni gara biraan akkuma jalqaba isinitti himee attaachimentii isaanii cimsuuf ni gargaara jechuudha. Haadha tokkoffaan attaachimentii isaanii ni cimsa. Kanaaf faayidaa kana harmee tokkoof ni qabaata jechuudha. Kanaaf yeroo harma hoosisan illee gammachuu ni qabaatu. Harmoonni yookaan haadholiin gaafa harma hoosisan jaalalli isaanii ni cimaa akkasumas gammachuullee ni qabaatu jechuudha. Kanaaf faayidaa kana haadha tokkoofis ni qabaa jechuudha. Kanaaf harma hoosisuun daa'ima qofaaf miti faayidaa inni qabu. Haadhaaf illee faayidaa amma tarreesse kana ni qabaata jechuudha. Kanaaf haadholiin tokko harmatu bahuu dide jettanii yeroo isin kompileen gootan ni jiraata jechuudha. Harmi akka bahu taasisuu fi harma hoosisuudha furmaanni isaa. Akkuma hoosisaa deemneen harmi keenyi bahaa deemaa jechuudha. Yeroo tokko Waaqayyo daa'ima kan namaaf kennu harma nama dhowwatu. Harma akka nuti hoosisnuufi kan harmumtu kan uumame akka hoosisnuufidha. Kanaaf daa'ima keessan harma hoosisuu hin dagatina. Sababiin isaa faayidaa hedduu qaba. Faayidaan amma inni tarreesse aayidaan nutrientiidha. Nutrientii baay'ee perfekti ta'edha. Kana jechuun nyaata baay'ee barbaachisaadha daa'ima keessaniif. Infekshinii hir'isuuf, sammuun isaanii dafee akka waa baru taasisuuf, kogniitiif fankshinii isaanii improve gochuuf. Inni gara biraan immoo carraa gara fuulduraatti dhukkuboota tokko qabamuu isaanii waan hir'isuuf. Akkasumas immoo haadha tokkoofillee carraa dhukkubootaan qaqqabamuu waan hir'isuuf. Even weetii yookaan immoo kiiloo ulfaatina madaalawaa akka isaan qabaatan waan taasisuuf. Daa'imaafis haadhaafis obeesitii yookaan faatii waan hir'isuu fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf harma hoosisuu yoomiyyuu hin cilleessinaa yookaan immoo hin dhiisinaa. Harma sirriitti hoosisaa. Akkuma deessanii sa'aatii tokko keessatti harma hoosisuu jalqabaa. Ji'a jahaaf immoo harma duwwaa kennaa. Waggaa lamaaf yoo dandeessan hoosisaa. Inni gara biraan immoo yeroo hoosistan sa'aatii 2 haga 4tti guyyaa keessatti si'a 8 haga 13 kan jedhamu akkasitti hoosisuu qabdu jechuudha. Hoosisuun faayidaa hedduu qabaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Thank you.